Busaan dhukkuba daddarbaa bookee busaatiin dhufuudha. Dhukkubni busaa rooba gannaatiin booda iddoowwan bookee busaaf mijatoo ta'an hundatti caalmaatti ni mul'ata. Bookeen busaa dhibee kana daddabarsitu dhiiga soorachuuf yeroo nama hedditu nama busaan qabameerraa gara nama fayyaatti dhibee dabarsiti. Yeroo hedduu dhiiga kan soorattu galgalarraa hanga bariitti waan ta'eef bookee busaa dhibee kana daddabarsitu ittisuuf iddoo ciisichaatti yeroo hunda saaphana siree keemikaalaan cuuphame fayyadamuun murteessaadha. Isinis kan jiraattan naannoo bookee busaaf saaxilame yoo ta'e bakka wal hormaata bookee busaa qulqulleessaa. Saaphana siree yeroo hunda sirnaan fayyadamaa. Yeroo dhukkubni isinitti dhagahame qorannoo dhiigaa taasisaa. Busaan qabamtanii qorichi yoo isiniif kenname akkaataa ogeessi fayyaa isinii ajajeen fudhadhaa. Biiroo Fayyaa Oromiyaa.